jecha ana naan galu yeroo kamiyyuu. Obboleessa kana namni isa qabee yookiin ganzabaaf jecha lubbuu obboleessa kanaa baasuuf deemanii jechuudha. Haadhatti bilbilaniitu birrii kana galchitu malee mucaa keessi jalaa achiisna jedhanii. Afaan tokko osoo dubbatan. Lammiin biyya biraa yoo waan fedhillee namarratti raawwate lammii biyya birooti jedhu. Kan biyya ofii kanaan hoo maqaa maalii moggaasuuf laata? Ashama harka fuunee jira jirtu bakka jirteetti nageenya waaqayyo siif haa fayyadu. Viidiyoo baay'ee nama gaddisiisu walitti deemne jechuudha. Jara kanas argee jennaan baay'ee tokko na ajaa'ibanii jechuudha. Kanatti aansee jalqaba irratti obboleettii keenya biyya Arabaa keessatti hanga halluun fuula ishee jijjiiramutti rukutamtee miidhaan ishee irra gahee jechuudha. Baay'ee nama gaddisiisa jechuudha. Lammiin biyya ormaa yoo waan fedhe nama godhee lammii biyya ormaati jedha. Kan biyya keenyaa kanaan hoo namni afaan tokkoon dubbatee yaada walii galuu danda'u, rakkinni yoo jiraate rakkina walii furuu danda'u, namarraa barbaaduu miti namni bakka rakkatetti kan nama gargaaruu danda'u lammii isaati waan ta'eef garuu deebi'ee immoo nama miidhuudhaaf yaala jechuudha. Har'a obboleessa kana harka isaa lamaan gidduudhaan baasanii duubatti hidhaniitu jechuudha. Qarshii ittiin gaafatan isatuma. Haati isaa birrii yoo mucaa kanaaf galchuu baatte akka lubbuu ilma ishee dhabdu itti himan jechuudha. Har'a yoo haati kun birrii kana qabaachuu baatte ilma ishee lubbuu isaa dhabdi jechuudha. Yoo qabaachuu baatte eessaa fiddee ilma kanaaf ganzaba kana kafalti. Maaliif yaaduu dadhabe keessi keenya? Nutis dhala namaa irraa dhalanne. Nutis namaadha. Har'a namni silaa osoo beeknee jechuudha. Qarshii namaa karaa hin taaneen hojjennee yookiin nama irratti waan hin taane gaggeessinee qarshii alarraa dhuftu san hin arganne hin nyaannaa mitiifi kan har'a dafqa keenya hin dadhabnee karaa sirriidhaan arganne kanaayyuu eessan namoota ittiin gargaaru. Akkamitti birrii kana waan gaarii hojjedhu jenneetu sa'aatii itti yaannudha silaa jechuudha. Malee karaa hin taane nama dhala namaa miinee asaqayyaanii hojii rabbi nurraa hin jaalanne ittiin hojjennee kan qarshii argannu osoo hin taane kan qabnu kanaaniyyuu kan nama ittiin gargaaru silaa jechuudha. Osoo danda'ame. Har'a akka gaariitti nurraa bareedee, akka gaariitti uffannee, akka gaariitti bashannannee, akka barbaanne taanee jiraachuu dandeenya. Jireenya gubbaa kanaa, jireenya koontiraataa yookiin jireenya sobaa. Har'a gaafa biyya ormaa kana keessa jirru rakkoo hedduu keessummeessina. Xiqqaa guddaan tuffatee, ajajamnee, kabajaa dhabnee waa hedduu taanee jiraanna jechuudha. Baay'inni keenya hin beekna. Warri mana ormaa keessa jiraannu jechuudha. Garuu keessa keenyatti homaa dhawwina. Boru biyya keenya galee, biyya koo galee guyyaa tokko nan boqodha, guyyaa tokko ittan gammada. Har'a dadhabus jennee boruu keenya yaadannaa jechuudha. Boruu keenya hojjenna bara hangam akka jiraannu garuu kan hin beekne yanaaf jechuudha. Boruu keenya yaadna. Kan hangana biyya ormaa keessa yookiin iddoo tokkorra teenyee yookiin gaafa hojii tokko hojjennu aarsaatti kafallee hojjennu boruuf jennee akkuma hojjennu har'a gaafa waan badaa hojjennu yookiin waan gaarii gaafa hojjennu boruu keenya ittan gaafatamaa laata jennee maaliif akka hin hojjenne maaliif akka hin jiraanne ana naan galu jechuudha. Har'a namoonni hedduun nu deeggaruu danda'an gaafa nuti badii hojjennu. Har'a jarri kuni haala kanaan makiinaa kana gubaa yookiin lubbuun namootaas keessatti gubatanis jiraachuu danda'an jechuudha. Lubbuun dhala namaas as keessa jiraachuu danda'an. Garuu asirratti maalidha? Gaafa suuraa kana ka'anii gadi lakkisanii namoonni isaan deeggaran warroonni namoota kana deeggaran ni deeggaran gazaawaanis yaadanis jabaadhu ati goota keenya goosh baga akkas goote jechuu ni danda'an cinaa dhaabbachuu dandeenya jechuudha. Garuu boruu asirratti naaf nu bar ni duuna akka duunu yaadachuu qabna baruu qabna bar. Gaafa sanii namsi nama kanaatitti yookiin lubbuu nama kanaatti eenyu itti gaafatama. Namni har'a beekamtii qabaachuu danda'a. Deeggarsa garaagaraa qabaachuu danda'a.
Garuu boru kophaa keenya asirraa deemna jechuudha. Eenyumtu namni waliin deemu hin jiru. Eenyumtuyyuu hanga feete abbaa feete yoo jaalatte haati ilma waliin hin awwaalamtu. Haati ilma waliin hin deemtu jechuudha. Har'a garuu ganzabaafis jecha waan garaagaraatiin lafaaf waan garagaraa irratti wal nyaachuu dandeenya. Boru garuu gaafa asirraa deemnu qabeenya hundumaayyuu wanta qabnu hundumaayyuu gannee carqii takkittiidhaan xaqallalamnee asirraa deemna. Carqii takkittiidhaan maramnee asirraa deemna jechuudha. Carqii takkittiidhaan. Hangasumaaf jecha garuu wal nyaanna. Gaafa asirraa deemne deeggartoonni har'a ati jabaadhu nuun jedhan sun namsee teenyatti hin gaafataman jechuudha. Namseen teenya har'a nuti waan badaa ittiin hojjennutu waan badaa hojjisiifnutuni waan gaarii akka hin hojjenne hammeenya namoota ajjeesu namoota miidhu waan garagaraa wanti rabbiin nurraa jibbu waan waaqayyoon nurraa hin jaalanne kan ittiin hojjennu kuni boru karaa rabbii fuulduratti itti gaafatamte jechuudha. Namoonni har'a jabaadhu nuun jedhan kun nu waliin boolla seenanii nu waliin awwaalamanii nu waliin deemanii itti hin gaafataman. Numatu kophaa keenyatti gaafatama jechuudha. Waan har'a hojjenne kanatti abbaan waan facaafate hammata jechuudha. Lubbuu dhala namaatii mititi lubbuu waaqayyoon uume lubbuu namaatii mititi. Barsiisaan tokko tamaarii tokko jechuudha. Barnoota waggaa guutuu isa barsiise simisteera tokkoffaa irratti ni qora. Simisteera lammaffaa irratti illee akkasuma jechuudha. Wixeetii abbaa saniittu gara kutaa itti aanutti nama san dabarsaa jechuudha. Wixeetii hanga ammaatitti yookiin waggaa guutuu barate san yoo seeran hin hojjetin barataan sun ni qofa jechuudha. Nutis karaa rabbii fuulduratti akkasiidha. Kana yaadachuu qabna. Wanta waaqayyoon nu ajaje, wanta waaqayyoon akka nuti hojjennuuf nuuf ajaje nuuf eeyyame osoo hin hojjetin, osoo waaqayyoon keenya hin gammachiisin, wanta rabbiin gaddisiisu gaafa asirraa hojjennee deemne akkasumatti itti deemna ibiddatti jechuudha. Maaliif wanta akkuma barsiisaan wanta barataa waggaa tokko qore waggaa tokko barsiise san qormaata irratti fatanaa kenneefi fatanaa sanii isa dabarsu nutis hojii lafa kana irratti hojjenneeni boru itti gaafatamna jechuudha. Karaa rabbii fuulduratti waan gaarii soo hojjenne gaarummaa keenya waan badaa soo hojjenne badaa isaatiin jechuudha. Kan itti gaafatamuudhaaf ta'ina. Barsiisaan tokko yoo wixeetii san hin galmeessin barataan sun kutaa itti aanutti hin darbu hin qofa jechuudha. Nutis akkasumaadha. Har'a waaqayyoon gaarummaa akka hojjennu waan gaarii akka hojjennu kan nu ajaje nuti garuu isa dhiisnee jechuudha. Kan waan badaa hojjetu bakka taanitti kan argamu bultoo seexanaati yookiin seexana jechuudha. Seexan akka nama waan gaarii hojjetu hin barbaadu, akka namni guddatu hin barbaadu jechuudha. Kanaafiyyuu nuti waan gaarii hin hojjennu waan hamaa hojjenna yoo ta'e yaa eessa akka deemnu nuuf salphaadha jechuudha. Ni beekna jechuudha. Lafti nun hanqanne biyyi nun hanqanne maaliif akka wal nyaannu bichaa nan hanqalu. Har'a bar hojii waaqayyoon hojjedhaa nuun jedhu osoo hin taane dhuunfaa keenyaan deemaa jirra. Akkamitti fakkaatetti jechuudha. Waaqayyo waan gaarii hojjedhaa nuun jedhe. Nuti hoo waan badaa hojjenna. Waan hin taane hojjenna. Hammeenyi hojjenna. Kanaafiyyuu nuti faallaa rabbiin nu ajaje irraa faallofni hojjechaa jira jechuudha. Rabbiin nu haa qajeelchu malee. Har'a lubbuun teenya gaafa nuti asirraa boqanne gaafa karaa rabbii fuulduratti dhiyaannu ati dhiira, ati dubartiidha, ati waan akkasii hojjettee dhufte, ati mooyaa qabda jedhamnee kan itti gaafatamnu miti jechuudha. Mooyaa keenya kan itti gaafatamnu miti dubartii soo taate dhiira jechuudha. Mooyaa keenya itti hin gaafatamu. Maal hojjettee dhufte hojii keenyaan jechuudha. Ati dhiira, ati dubartiidha, ati saba saniif duute, ati saba kaniif akkas taate karaa rabbii fuulduratti hin jiru jechuudha. Hin jiru. Kanaafi obboleewwan keenya har'a gaafa waan badaa dhaggeeffannu keessa keenya maaltu guutaa deema? Badiinsa, jibbiinsa waan garaagaraatiin guutamaa deema jechuudha. Maaliif kan dhaggeeffamuudha akka sammuun keenya kan gara keessa isaatitti keessi keenya kan fudhatu jechuudha.
Gaafa waan gaarii dhaggeeffanne waan gaarummaa keessa keenyatti waan gaarii akka hojjennu dirqama nutti ta'a jechuudha. Jaalannee miti bakka hanga waan gaarii hojjennu dirqama nutti ta'e jechuudha. Maaliif boruu keenyaaf galaa keenya boruu qopheeffachuudhaaf jecha jechuudha. Ibidda boruu itti deemnu san yaadachuudhaaf jecha jechuudha. Ibidda bara baraa jireenya gubaatiif taa'aa jirra jechuudha. Yoo har'a waan badaa hojjenne, har'a yoo waan gaarii hojjenne malee waan badaa hojjennee boru eessa akka deemnu hunda keenya fuuyyuu ifa jechuudha. Waan dhokataa miti waan ta'eefiyyuu. Kanaaf hanga nuuf danda'amin abbaan waan fedhe haa hojjetu. Abbaa fedhe haa ajjeesu. Maaliif isatti gaafatama boru jechuudha. Deeggaruu osoo hin taane namni gaafa dogongoroo yoo hojjete ati sirrii miti irraa deemee jenneetu nama san gorsuu qabna malee dhimma keeti akka barbaade ta'e jechuun osoo hin taane yoo nu danda'ame gorsuu. Yoo nu danda'ame namni sun waan badaa irraa deebi'ee akka waan gaarii hojjetu isa taasisu. Nama ta'ee kan hin dogongorre hin jiru. Hin dogongora dhalli namaa jechuudha. Hin dogongora. Garuu ummatu dogongora keenya san irraa barannee dogongora keenya kaleessaa san irraa barannee har'a waan gaarii yoo hojjennedha. Malee kaleessas dogongora hojjechaa turre borus dogongora hojjenna yoo ta'e nuti dogongora keenya san akka waan gaarii ta'eetti fudhannee kan itti deemnu ta'a jechuudha. Kanaaf jireenya gubbaa kanaa jireenya sobaaf jecha jireenya hangam akka irra jiraannuuf hin beekne kanaaf jecha boru maal taanee akka asirraa deemnu kan hin beekne kanaaf jecha galgala rafnee kan ganama ka'uu dadhabnu kanaaf jecha waan hamaa walirratti raawwachuu haa dhiisnu waan hamaa yaaduu haa dhiisnu isiniin jechuu jaaladha. Galaa keenya boruudhaaf waan gaarii haa qopheeffannu jechuudha. Yoo har'a waan gaarii hojjenne malee har'a waan badaa hojjenna yoo ta'e boru waan gaarii hojjedhaa waan hin jirredha. Maaliif yoom akka asirraa deemnu hin beekamu, yoom akka duunu hin beeknu. Lubbuun namseen namaa duutu jirtudha jedhan namoonni tokko tokko jiran. Yoom akka duunu hin beekamu. Galgala rafnee namni qabu galgala rafee ganama hirriba ka'uu dadhabe jechuudha. Kanaafiyyuu wanta bakka badaa miira keessa nama galchuu bakka akka nuti waan gaarii hin yaadne nu taasisu bakka namoonni itti wal arrabsan bakka namoonni itti waan jechoota garaagaraa jedhan san irraa nuti fagaachuutii qabna. Oolmaan keenya murteessaadha waanuma hundaaf iyyuu jechuudha. Innaa viidiyoon kiyya kana fakkaataa yoo dogongora qabaadhe